guutummaa Oromiyaa keessaa bakka hundumaatti walitti qabamtanii iddoo kanatti kan argamtan akkasumas guutummaa biyyattii keessatti biyya alaattis sirna iddoo kanatti geggeeffamaa jiru hordofaa kan jirtan Oromoota saboota biroonis baga guyyaa har'aatiin isin ga'een isiniin jedha galatoomaa. Yaa'iin har'a geggeeffamu kun torban darbe geggeeffama otoo ta'eeti akkan iddoo kanatti argamuuf torban darbe affeerame otoo ta'eeti tarii iddoo kanatti argamuun tureen ta'a. Garuu har'a asitti argamuu koo waan na dirqamsiise wanta tokko dubbachuun narra jira. Torban darbee akkuma keenya namoonni baay'een namoonni hedduun lubbuun turan. Mucaan waggaa 6 tokkos akkuma keenya lubbuun ture. Gaafa sanbataa fulbaana 5 darbe jechuudha. Mucaa taphatee hin quufin namoonni gara jabeeyyiin qabanii kukkutanii gataniiru. Mucaa kana sanyii isaan gaafan, amantaa isaan gaafan, eessatti akka inni dhalate hin gaafan, eessa abbootii isaa haatii fi abbaan isaa eessaati akka dhufan hin gaafan, dhaaba siyaasaa isaa kam keessa akka jiranis hin gaafan. Oromoo ta'uu isaa qofaatiin ol darbanii qalaniiru. Kun dhugaadha. Sababii sanarraan kan ka'e biyya kana keessatti magaalaa kana keessatti magaalaa Finfinnee keessatti wanta ta'e quba qabna. Amma waa'ee du'a mucaa kanaa kaasee akkas hin gadditan gochuudhaaf miti. Garuu maal baranna kanarraa maal barachuuf iddoo kana jira. Duuti mucaa kanaa ergaa inni nuu dhaamuun iddoo kanatti isiniif dhaamuudhaaf dhaabbadhe. Ergaan isaa maal kan jedhudha inni jalqabaa. Kutaa adda addaa keessaa ba'uun garaagarummaa amantiin garaagara yoo ta'e dhaaba siyaasaatiin adda adda yoo taatan Oromoo yoo taatan haleellaan isin irratti raawwatu garaagarummaa hin qabu tokkuma. Kanaaf Oromoon waan gara fuulduraatti isa irratti aggaamamu hundumaa tokkummaan yoo jala dhaabbate malee eenyullee akka isa dandamachiisuu hin dandeenye duuti mucaa kanaa akka nu barsiisu iddoo kana dhaabbadde isinitti dhaamuudhaaf. Kanaaf tokkummaan yoomiyyuu caalaan nu barbaachisa. Kanaafan dhaaban kalaayisa balaaleffachaa ture. Dhaaba haa xiqqaatu isa guddatus dararama adda addaan irraan ga'e. Fuula dura dhaabbadhee dubbachuudhaaf dirqame. Tokkummaan dirqama. Tokkummaan saba keenyaa dirqama ta'eera har'a yoomiyyuu caalaa jechuudha. Kana jala muree isinitti sababiin barbaadeef. Nuti akka saba Oromootti saba kamirraayyuu adda miti. Mucaan yeroo darbe wareegame kun Oromoo ta'uudhaaf hin filanne. Oromoo ta'uudhaaf hin gaafanne. Garuu Oromoo ta'ee of argate. Sababii Oromummaa isaatiif wareegama kaffalee darbe. Nummoo har'a maaltu nurraa barbaadama? Ergaa lammaffaa duuti mucaa kanaa nuu dabarsu yoo jiraate namoonni gara jabeeyyiin gochaa isaan raawwatan saba kanarratti isa ta'u mucaa kanarratti gochaa isaan raawwatan akka lammata keessa hin deebi'amne. Duuti mucaa kanaa kan inni nu barsiisu lubbuun darbuu isaa waan inni nu barsiisu namoonni gara jabeeyyiin akka kanaa uummanni akka walitti namu sabi akka wal nyaatu jeequmsi akka uumamu biyyi akka baddu maqaan akka nu baddu Oromoon harkisaa akka inni dhiigaan xuraa'u akka inni cubbuudhaan xuraa'u gochuudhaaf. Kanaatiif duuti mucaa kanaa kana keessa hin seeninaa. Kanan hojjetinaa karaa dabaasaan hojjetan irra isin immoo hin deeminaa kan jedhudha
duuti mucaa kana kan inni nu barsiisu ergaan inni nu ergu. Karaa warri hamaan deeman hin deemina. Akka isaan hojjetan nus kan hojjennu yoo taane nu maaliin isaan irraa adda taana ree? Maaliin adda taana nuti? Nuti saba addaa ta'e ofiin jenna miti. Nuyi saba duudhaa addaa qabu ofiin jenna miti. Waan isaan hojjetan nus irra deebinee hojjennu yoo taane maal keenyatu adda yoos immoo. Kanaatiif saba koo waa tokkoon isinitti himuu barbaada eessallee warri jirtan. Gochaa gara jabeena akkana hammeenyiin warri hamaa hojjetan isin irra deebitaniin hojjetina. Harka keenya qulqullummaa isaa eegganna. Warra jibbaan nutti deemu jaalalaan mo'anna. Yeroo baay'ee muummichi ministeeraa hin kaasu. Ani kana sirriittan hirmaadha. Warra nu jibban jaalalaan mo'anna. Warra ulee nutti mirmirsan, meeshaa nutti mirmirsan, sodaanneetu hin taane gara laafinaan jaalalaan itti adeemnee obboleessaa maalan si godhee jennee gaafanna. Jibbaan ammaan booda jibbaan hin deemne. Jibbaan yoo deemne karaa isaan nuusaa kan daandii isaa sanarra deemaa jirra jechuudha. Karaan nuti akka nuti hordofnu barbaadamu isa kanadha. Jibbaadhaan kaanee gadoodhaan kaanee namas balleessinee biyyas balleessinee ofiis akka badnuudha. Nuyi uummata baduu miti, saba baduu miti. Kanarraa harka keenya of eeggachuun barbaachisaadha nuti. Dhugaadha. Guddummaa keenya kan nuti agarsiisnu. Eenyummaa keenya kan nu agarsiisnu. Seenaa keenya kaleessaa har'a sirra deebinee kan nuti mirkaneessinu. Yoo cubbuu akkanaarraa hammeenya akkanaarraa harka keenya eeggachuu yoo dandeenyedha. Adaraa saba koo kanumaan isinitti himuu barbaada. Kanumaaf anas jiras. Saba homaan hin goone, saba miidhama, saba ofiisaatiyyuu hiyyeessa, saba ofiisaatiyyuu bakka dhaqu dhabee dhufee nu jala dawoo keenya keessa jala jiru. Saba kanarratti akka nu harka keenya ol fudhannu taasisanii jiru. Kanaatiif kun lammata irra hin deebi'amu. Saba koo kanan isinitti himuu barbaada. Kanaaf akkuma jedhame yaa'ii kanarratti yaa'iin kun waan kaleessa darban gochoota hamoo kaleessa darban irra deebi'ee xiinxalee karaa gara fuulduraatti deemamuun irra jiru karaa gaariin isaa qajenneeti abdanna. Ergaanis nu darbeera nuufis akka paartiilee mormitootaatti yookaan morkattootaatti akka amma dhagaa jirru dhaabni kun hooggantoota dargaggoo gara fuulduraatti ol fiduuf jira. Nullee kanarraa fudhachuun dirqama keenya ta'a. Dargaggoon kaleessa waggaa 2-3 darban barnoota irra hin turre, daandii irra turre, qonna irra hin turre, oomishaa hin turre, daldalaa hin turre. Mirga keenyaaf falmachaa turre. Seenaa kana raawwannee gara fuulduraatti dargaggoo mirga isaaniif falmataa turan, warra beekumsa qaban, warra saba isaaniif garaa laafan, warra hubannoo siyaasaa qaban, warra siyaasa addunyaa xiinxaluu danda'an paartiilee hundumaa keessaa gara fuulduraatti ol fiduun dirqama keenya ta'a. Dargaggoon qabsoorra ba'e yeroo namatti gara aangootti dhufu yeroon isaa ammadha. Bor jechuu hin dandeenye. Caamsaa dhufutti nuti akka paartii keenyatti kan yaadnu caamsaa dhufutti dargaggoon qabsoorra ba'e hundumtuu bakka bu'aasaa kan naataa jedhee filatee mana maree aanaa fi gandaa keessa teessisuudhaaf qophaa'u irra jiraata. Paartiileen hundumtuu kanaaf qophaa'uun irra jiraata. Yoo mo'amne aangoo gallakkisuuf hin feena jedhaniiru muummichi ministeeraa. Anillee kanuman dabalee waadaa isinii seena. Mo'amnee innaan warra nu mo'aniif karaa nagaadhaan akka isaan nu geggeessaniif fedha keenya kan ta'e ta'uusaa yookaanis kanaatiif kan waan hundumaan yoo akka isaan bira dhaabbannu murtoo keenya ta'uusaa isinitti beeksisuun barbaada. Kanaaf biyya keenya waliigallee biyya nagaa godhanna. Oromootti karaa adda addaa duula adda addaatu nurratti geggeeffamaa jira. Guyyaa har'aa kana wanta geggeeffamaa jiru hin beeknu ta'a. Garuu lolli nurratti geggeeffamaa jira.
lola kana ogummaadhaan jala ba'uu qabna. Ogummaa inni guddaan harka keenya namarratti ol kaasuu dhiisuudha. Mirga keenya qofaaf ofirraa ittifnarraan kan hafe harka keenya haasa saba. Dargaggoonni keenya adaraa keessan miira keessan to'adhaa. Miira keessan to'adhaa. Kan hiyyeessa irratti duulchisaa jirantu jiru. Ilmaan isaanii iddoo biraa kaa'atanii ilmaan hiyyeessaatiin warra aangoo barbaadantu jiru. Adaraa keessan meeshaa isaanii hin ta'inaa. Biyya keessan hin diiginaa. Biyya keessan hin balleessinaa. Saba cunqurfamaa miidhanaa. Kaleessa miidhaatu nurra ture jennee iyyaa jirra. Saba nu jala jiru hin miidhinaa. Saba naannoo keenya jiru. Saba nu keessa jiru. Nuun alas warra jiran. Warri kanaan dura nu bitaa turan akkaataa isaan itti nu bitaa turanitti akka hin ilaalleef adaraa keessan irra deddeebi'een kana isin yaadachiisuu barbaada. Yaa'iin kun yaa'ii murtoon gaarii itti murteeffamu ilaalchi addaatti calaqqisu akkuma asirraatti ilaalamu yaada mo'ataan injifannoo caalmaaf gara fuulduraatti itti tarkaanfannu hunduma keenyaaf biyya keenyaaf addunyaa keenyaaf kan nagaa fidu haa ta'u. Waaqayyo sinaa eebbisu. Hayyuu baga qabaanne hayyoonni gorsanii lammii isaanii deebisu. Hayyoonni gorsanii lammii isaanii walitti araarsu. Obbo Baqqalaa Garbaa guddaa galateeffanna. Ulfaadhaa umurii dheeraa isaanii fedha.